Ashama harka fuune har'a fiilmii Indiyaa rikeerdii addunyaa keenyaa badhaasa hedduu argachuun caccabse mata dureen isaa Kirish jedhamu haala namatti toluun gabaabsine isiniif qabanne neerraa viidiyoon kun akka isinitti tolu shakkii waan hin qabneef like gochuu eegala chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a turtii gaarii. Jalqaba mandara baadiyyaa tokko keessatti ijoolleen otoo taphatanii nu agarsiisa. Kanumaan aktirichi Kirish kan jedhamu yoo ta'u samiirraa paaraashuutii naanna'aa jiru arganii ajaa'ibsiifachaa waan kun maalidha? Maaliifis as dhufe waliin jecha wal gaggaafatu. Wal gaggaafataniis hin dhiisne isaanis garasitti deemuuf murteessanii garasittis imalanii ijoollee hiriyaa isaa ta'e waliin qixaan fiigaa kan ture Kirish isaan dursuun akka tasaa mana tokko utaalee seenuun agarsiisa kanaan dura hin qabne agarsiisuu gaggaragalaa gara paaraashuutii sanatti qajeelee suutuma suutaan utaalaa hanga dhala namaaf utaaluun danda'amu caalaa utaalaa fi qilleensarra fiigaa gara paaraashuutii sana qaqqabuuf otoo kaatu nu agarsiisa. Kana malees lagoota tokko qaxxaamuraa dhagaarraa dhagaatti utaalaa haala nama ajaa'ibuun faana isaa dheereffatee yeroo kaatu agarra. Dabalataanis mukarraa mukatti yeroo utaalu dhala namaa miti bineensotni bosonaallee ajaa'ibsiifachaa isa ilaalu turanii innis as achi utaalaa mukarraa mukatti jirma mukarraa gara jirmaatti darbaa paaraashuutii sana qaqqabuuf ariitiidhaan baala mukaa ciraa fiiga ture. Kanumaanis haala qilleensarra deema nama jechisiisuun qilleensarra kaachaa bosonaa bosonatti baala mukarraa jirma mukaatti cihaa ittuma fufuun paaraashuutii sanatti yeroo dhiyaatu paaraashuutiin sun muka guddaadhaan qabame. Mukaan akkuma qabameen paaraashuuticharra namni jiraachuu isaa hubatee namtichi mukarraa kufuuf yeroo jedhu ariitii isaa dacha hedduudhaan dabalee nama sana qabee gara lafaatti bu'uu eegalus paaraashuutii sanarra kan ture dubara ture. Isheenis bareeddotaan oliiti jedhee ol kaasuuf otoo hin taane baay'ee bareedduu turte. Yeroo isheen naasuudhaan iyyitu damee mukaa qabatee dhaabbachuun ishee ilaalaa bareeda isheetiin booji'ame. Damee mukaa qabate sana suuta gadhiisuun ammas deemsa gara lafaatti taasisan itti fufanis isheen naasuudhaan garmalee iyyuu jalqabde. Wayita isheen iyyitu damee muka biraa qabachuudhaan dhaabatanis akka hin iyyine itti himuun hin sodaatin hanga na waliin jirtutti sodaachuun sirraan eegamu ija kee juluunfadhu rakkoon qabu na amani jecha ija ishee akka walirra buufatu taasisa. Isheenis erga dhuunfattee booda lubbuuf isatti maramtee isa hammatti. Kunis baay'ee isa gammachiisee ture. Ammas suuta jedhee mukicha gadhiisuun xiqqoo akkuma gadi siqaniin gara lafaa ilaaltee iyyuu jalqabnaan damee mukaa harka tokkoon qabatee harka isaa biraatiin mudhii ishee qabee maaliif iyyitaa? Ani hin iyyin siin jedheen ture miti. Iyyi kee baay'ee nama jibbisiisa jedhee isheetti dubbate. Kana booda kan iyyitu yoo taate siin gadhiisa yeroo jedhu nan gadhiisiin maaloo jettee yeroo waceetti baay'istu gad ishee dhiise. Isheenis kuftee of wallaaltee Kirishis waan miidhamteettu isatti fakkaatee garagalchee ishee ilaalaa bareeda ishee ajaa'ibsiifachuu itti fufe. Sana booda hiriyootni fi hojjettoonni kaampichaa fiigaa bosona bakka isaan jiran dhufanii maqaa ishee waamaa eessa jirta jedhanii iyyaa ishee barbaadaa jiranii paaraashuutii isheen ittiin socho'aa turte mukarratti fannifamee arganii qixa paaraashuutiin sun jiruun yeroo ilaalan kunnoo jecha bakka isheen kuftee jirtutti hundi fiigan ishee qaqqabu. Haa ta'u malee yeroo ishee bira gahan of wallaaltee ciisaa turte. Isaanis baatanii gara kaampii isaaniitti fudhatanii yeroo sokkan hiriyaan Rohit inni gamni isa waliin guddatan tokko akkamitti asirraa kuftee lubbuun ooluu dandeesse jedhee yaada otoo jiru gurbaan Rohit jedhamu sun dhufee anatu achirraa ishee buuse jedhee waan hunda tokkoon isatti hima. Intala sana gara kaampii erga geessanii booda bishaan itti facaasuun ishee kaasanii akkuma isheen dammaqxeenis gurbaan Rohit yookaan Kirish jedhamu kun irra keessaa kaampii isaanii dhaabatee isaan ilaalaa ture. Isheenis erga dammaqxee booda eessan jira jettee warra ishee marsanii jiran gaafattus hiriyaan ishee tokkos nu bira nu waliin kan jirtu jettee deebistii fi ol ka'uufis yaaltee miilla ishee toon sochoosiin har'a waan raajiin arge gubbaa irra keessa mukarraa kan na buuse maajikii yookaan hafuuradha jettee hiriyoota ishee marsanii jiranitti dubbatti. Hiriyootni ishees waan isheen isaanitti dubbachaa jirtu kana yoo amanuudha baatanis ishee dhaggeeffachuu hin dhaabne turanii. Isaanis baay'ee ajaa'ibsiifachaa akkamitti
kan akkamiiti gubbaarraa hanga lafaatti kan si buuse jedhanii ishee gaafatu. Kun kanumaan otoo jiru bakka taa'aa jirtu ol ka'uuf yeroo jettu miilli ishee cabuun miidhaan hamaan irra gahee ture. Hiriyootni ishees nahanii otoo jiranii Kirish fagoorra dhaabatee ilaalaa kan tures kana wayita argu baay'ee nahee. Hiriyootni ishees gara kutaa isheetti galchanii akka boqottuuf jedhanii ishee ciibsanii yeroo bahan Kirish gara dunkaana isheetti ol seenaa. Yeroo inni ol seenus isheen raftee waan turteef eenyu akka dhufes maaltu ta'a akka jirus hin barre turte. Suuta jedhee miilla ishee cabee sana dhidhiibuuf yaalus ishee dhukkubnaan iyyuuf yeroo jettu afaan ishee qabee ati intala iyyuu barte nana yoo calliste sii fooyya jedhee akeekkachiisuun isayyuu ija keeratti bobaasin dunuunfadhu yookaan suuta na ilaale jedheetti dubbata. Turtii xiqqoo booda yeroo ija ishee bantu homaa of bira waan dhabdeef iyya keessaa fuunaan hiriyootni ishee fiigaa ishee qaqqabanii maal taate maaltus uumame jedhanii yeroo gaafatan namtichi inni maajishaaniin as dhufee ture jettee yeroo itti himtu ati sobaan nun uliin jedhanis isheen amma as ture jettee mudhii hidhattee falmiti. Otooma isaanitti haasa'aa jirtu miilla ishee sireerraa buusuuf yaaltus hiriyaan ishee ati hin socho'in deemuu hin dandeessu cabdeetta callisii ciisi jettiin. Isheenis ani hin cabne jettee aariin iyyuu fi isaanitti wacuu eegalte. Hiriyoonni ishees ati sammuu si dhukkubaayii yeroo jedhaniin miira aarii makateen nan dhukkubne namtichi asmaatenyaan sun miila kiyya bira ture jettee miila ishee yeroo sochoostu miilli ishee homaayyuu hin taane ture. Miilli ishees naafatee yookaan cabee kan ture sun fayyeera. Isheenis bakka teessuu ol ka'aa wayyoo kaa ani hin amanu jettee dhaabachuu socho'u eegalte. Utaaltees fiigdee dunkaana keessaa bahuun gammaddee oliif gadi sochoote. Hiriyootni ishees intalli kun sammuutu dhukkuba nutti fakkaata nu goyyomsaa jirti waliin jedhanii walitti odeessuutti ka'anii. Isheenis ani dhuguma koodha jettee isaan amansiisuuf yaalti. Fiilmi kun paartii lama kan qabu yoo ta'u viidiyoo biroon paartii lammaffaa isaa qabadheen dhufa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Paartii lammaffaa itti aanu akka isiniif hojjennu yoo feetan koomentii nuuf barreessaa. Qophii biroodhaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Torban gaarii.